Hayyee nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti baga geessan isiniin jechuun barbaada dursa akkamimi ana bira bareeda galata waaqayyo dhufee diraamaa koo gara kutaa lammaffaatti fufaa gidduudhaan viidiyoo biraa galchee waan ta'eef isiniin jedha ata warra yaada ijoolleen naa barreessitan warri yaada gaarii qabdan warri wanta isinitti mul'ate naa barreessitan hin jirtu haa ta'u sana dura garuu chaanaala koo fi aaraa warri taatan seenaa subscribe godha viidiyoon yoo isinitti tolee share godha like godha ani isiniin jechuu barbaada wayyaa jajjabeessinu ilaaltanii qofa ofii keessanii qofa hin bayna ijoollee biraatiif share godha yoo na gargaaru na guddisuu barbaaddanii jechuudha so waan yaada gaafiin isin jira yaada keessan irratti immoo anis yaadas deebis qabadhee dhufee jechuudha haa ta'u tokkoffaani waa'ee qafoo wifi irratti gaafii na gaafattee jirta mucayyoon tokko asii yoo fuudhanii galanii biyyatti hin hojjetu jedhanii Itoophiyaa irratti hin hojjetu jedhanii maal gochuun qaba dhugumaayi jettee jirta ani immoo achi bitadhaa galaa jecha jedhuun isin waraabee ture viidiyoodha በነገራችን ላይ bitattanii dhufuun hin danda'amu maaliif seetanii qafoo qofaadha kan achi bitattanii dhuftanii gatii waggaa yookiin ji'aanii asitti isin guutama Itiyoo Teelee irraa jechuudha ijoollee baay'eedhaas bitanii kan itti fayyadaman alaa fidatanii kan dhufanii jechuudha maaliif alaa qafoo bitachuu dandeessa asitti garuu dhuftee galmeessisiiftee qarshii ji'aan kaffalu yookiin immoo waggaa kaffalu yoo barbaadde isa situ Itiyoo Teelee irratti wanta sirreessitu sirreessuu qabda jechuudha. Sanaan ala garuu eeyyee bitattee dhufuu hin dandeessa. Egaa seera haaraa ba'ummoo hubadheen sitti himaa jechuudha. Ijoollee achi keessaa hojjetanii hin jiru waan ta'eef isaan gaafadhee sitti himuu hin danda'a jechuudha. Sanaan ala garuu fuulli koo wanta inni ta'aa jira gidduudhaan isinitti agarsiisa dhugaa ilaalaa addaachaa jira waan isaan beeku akkasiidha waa'ee qafoo irratti waa'ee wifi irratti isaadha bitattanii dhufuu hin dandeessu garuu akka yaada mucaan Dubaay irra jirtu na ibsitetti qafoon tokko 300 jette inni isa tokkoffaadha anis gaafadhe yeroo san 300 fi 70 minamina naan jedhan anaan kan 150 siin jira siniin jedhee tureeyyuu inni meeqa jechuudha ree akka yeroo ammaa jijjiirra black marketitiin birri 6,000 jechuudha mitire dirhamni tokko birri 20 ta'e natti fakkaata kan yoo jijjiirte 6,000 jechuudha jijjiirama 600 qaba jechuudha maaliif tokkoffaan isaa kan inni bitadhe kuni 4,400 siniin jedhe birri 300 immoo yoo jijjiirame birri 6,000tti jijjiirama so bitattee soo dhufte rakkoon qabu jijjiirama birri 1,100 jechuudha garuu asii yoo bitatte sii wayya tokkuma maayii kaabiraan qabu asuma bittee asuma banatta jechuudha yoo isa xiqqaan bitadha jettes malee sunis 150 jechuun birri 3,000 jechuudha asuma bitachuu sii wayya walumaa galatti si'uma tokko seerri sin jijjiirama wanti jedhamaa jiru shuuriidhaan miti yookiin teeleerraa miti kan inni dhagaye garuu information jiru amma kan waggaa 6,000 kanfalte kana bara dhuftu yookiin waggaa sattaanu yookiin wanti bilisa si gadhiisanii sin jira lamaanis jedhamaa jira akkaataatti guutuu isaa dura kanaa malee jechuudha kuni kanaadha gaafiin inni lammaffaa immoo gaafiin inni lammaffaa waa'ee kanaan dhiisiidhaan jettanii turtanii diraamaan hojjedhu mucaan tokko baay'ee nama agarsiifatteetiin an beekaa bannagaraachaa laa diraamaan irratti hojjedhe sana waa'ee kanaan sammuu keen qabine dhiisii waa'ee kanarraa fagaadhu jetteertaa dhugaadha garuu natti tolee miti gin seenichoo diraamadhaan isoo ta'e akkasittiin immoo jedha sayyoodhu yaadeeni na dhiphatina dhugaa ijoolleen naannoo waan akkasii yoo baay'ee dhiphatina nama bannagaraachaa illee tola ofii kooti taa'ee ilaalee nama dhiphisa nam beekaa jechuudha kanaaf in bilbilamee dhiifama
Kanaafuu galatoomii yaada keetii fi garuu ittiin dhiphadhu naan hojjedhu siin jechuu barbaadeen jechuun itti yaadu. Seenaadha garuu dhugaa irratti hundaa'eeti garuu kan inni hojjedhe na akkasiin jedha. Mucayyoon tokko baay'een boo'e dhugaa isa keessan jiraan amma yeroo kana naan jette dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame akka jiru nan beeka waan ta'eef jechuudha. Innaa akkasii gaafiin biraa narkaa babbade gaafii baay'eetu jira ijoolleen kan na gaafattani. Ijoolleen baay'een lakkoofsa koo aaraa warra taatantu na gaafate malee lakkoofsa gadi isinii dhiisee ture. Warri na dubbisuu barbaadan lakkoofsa koo as komantii jala nan barreessaa gubbaattis isinii nan barreessaa jechuudha. Na dubbisuu dandeessu karaa keessa galtanii. Ani beeku yeroo kam akka na gaafatan garuu na diddee miti lakkoofsa kennuu kenni na galle si dubbifna si dubbisuu barbaanna ijoolleen jetta baay'eetu jira. So akka na dubbiftaniif banaadha daandiin garuu lakkoofsa koo asumaan qabachuu dandeessu duwwaa 963 9184 jechuudha. Irratti isiniin nan barreessa jechuudha. Na bilbilaa karaa WhatsAppii Telegiraamiin na dubbisa. Isiniin jedha. Akkasii yaadni nani qabu. Kan inni qabadhee dhufes jechuudha. Lakkoofsa koo kana qabadha. Karaa keessa na dubbisa isin jechuudha. Anamma ni diddeettanii komantii na barreessanii homaa gochuu hin danda'u komantii jalatti barreeffama isinii kaa'e malee lakkoofsa koo ganaa haaraa godhee jechuudha. Isarra garuu lakkoofsa kanaan nu dubbisinaan jedhaa sinnaa barreessaa lakkoofsa keessa warri na dubbisuu barbaadan komantiidhuma yeroo naa kennitanii komantii naa barreessaa barreeffamaanii jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha. Yaanni yoo jiraate gaafiin yoo jiraate ammas naa barreessaa. Baraaraa akkatti simattan argitanii ayyaana ammasii baay'een keessan akkasitti dhaga'amu namana ani immoo waan tokkoon isin yaada ibsaa si'achi jechuudha. Jiraachuun keessan gammachuun keessan eessa akka ta'e isin ibsu akkam baradhetti jechuudha. Akkam beekutti fi akkam baradhetti. Iddoo sana jiraattanii gammachuun keessan achuma jira jechuudha. Guyyaa irraa isin turre miti achi miti achuma jechuudha. Asoo jiraattanis immoo asuma. As biyya dhuftanii wanti isin gammachiisu tokko hin jiru dhugaan isinitti maanii yeroo hundumaa kan hin dubbadhu dhugaadhaan jiru isinitti maa jechuudha. Argaa jirtu anarra nama tokko nama lama irratti miti jechuudha. Sila bifaa, sila foonii, sila duraan sirrii taanii amma bifa jijjiirreetu hin taane wanta baay'eetu jijjiirama haalonni as keessa jiran jechuudha. Baqa jiraachuu irratti amma walii galuu irratti amma baqa haalli isinii mijachuu irratti wanta baay'eetu isin qoraattam maatii gaariitti maxxananii maatii warri qaban attam amma hojii tokko hummatanitti amma wanta daandii banamutti maatiitti hirkatanii yoo jiraatan ala baay'ee nama mijatuun biyya keessatti baay'ee isin gammaddanii yaa deemtanii dhuftaniiti haa ta'u garuu baraa deemtu waan ta'eef innuma rakkoon qabu gaafii nama baay'eeti ijoolleen biyya galtaan akkasumaa taatan akkasumaa gootu akkasumaa teessa sana maangoon hin jedha namni achi innaa teenye ilaallu dhuguma akkas garuu innaa dhufne sana dhufu. Kanan isiniin jedha yaada ammas gaafii soo qabaattan wanta gaafii isinitti ta'e waan na gaafachuu barbaadan yoo jiraate ammas daandiin banaadha balballi banaadhaan isiniin jedha garuu na jajjabeessa ijoolleedhaan sheer godhaaf viidiyoo kooti. Yaanni karaa kanaan deemee hojii karaa kanaan itti fufi gaarummaadhaanii karaa kanaan hojjette akkasii waan jedhu soo jiraate si waliin illee hojjenne chaanaala kana guddisuu barbaanna karaa ta'een warri jettan biyya keessa yoo jiraattanis alas jechuudha. Na dubbisuu dandeessu jechuudha. Wana kana engadda imamma cabbee sana maqaa shimaanni mucayyoo dhiyoo galte engadda as waliisu gabaa dhaqee tonnufu dhaabattee jirte abbaa manaa shifaan. Nan bu'a jedheen daandiin baay'ee cufame bu'ee mi'a maalan godha namni baajaajii ofu sunillee namoonni ni beeku bichaa toon cannaqamuun dhiisee darbe baay'een ishii barbaada tureeyyuu jechuun dubbisuun barbaade tureeyyuu lakkoofsa ishii immoo warri beektan naa barreessuu dandeessu yookiin immoo anis galee koomantii kennuuf hin danda'a achi isa laalte na dubbisuu dandeessi garuu dubbisuu nan barbaada natti dhiyoo waan jirtuuf
hojii tokko wajjin isin hojjenna jedheen yaada waan ta'eef jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha isin caalatti na biraan hafiina. Wanta isinitti fakkaate immoo wanta anarraa barattan yookiin wanta anatti gaafii isinitti ta'e tokko anaa barreessaa yaada namni isinii kennurraa kaataniiti wanta tokko. Yoo gaarii hin taane gara gaariitti jijjiirtanii kan hojjettanii yoo gaarii ta'e immoo itti fuftanii kan hojjettan ilaalcha namni isinii kennu yaada namni isinii kennurraa ka'eeti waan ta'eef yaada keessan naa barreessaa yeroo hunda gaafii yoo qabaattanii isiniin jedha. Viidiyoo biraas walumatti darbine isa kana daawwadhaa ijoolleedha sheer godha akkasiin isiniin jedha baay'ee.